gaafadhee hin beeku. Maamma dammateessa dadeesin gaafadhu. Waan naa godhu hin qabu. Yoo ta'e tulluun gaafadhu. Maal naa godha? Hin gaabar wanti walitti nu fidu kumaatama qabna nuti bar. Isarratti hin xiyyeeffadha. Kanaaf dhugaadha mooti. Jallaan immoo ni bu. Hamaan immoo ni bu. Maal amma siinis ikko Aleeks akkasiin jedhanii sirratti barreessan miti sila maaliif si gaafadhe beektaati. Ati immoo gaggeessaa masaayii dhuftee taa'ati immoo akkamitti argite maaliin akka du'e isa jedhu. Kanaafidha ati immoo nufne sin dhabe si galee namni abaluu immoo hin hafe jedhanii immoo namayyuu komataniiru. Si galee raayii amma waaqoodhaan danuun waaqoo komatee ture tokko. Amma danuun aanin sobu baay'isee danuuni waaqoodhaan hin nufne deetu feesbuukii koomantii irratti argiteetta Aleeks. Garuu unumti warri dhufnee uummata biratti mul'annee hamma sana goone iyyuu nuti iyyuu erga arrabsamuuf ta'e waaqoon dhufuunsaa immoo waaqoomayyuu maal fayyadaan jedha. Waaqoon garuu dhufee qarshii buusee gaggeesseera baay'isee gaggeessaa isaa irrattis argameera. Maaliifin siin jedhee hin aaru namni uummataaf yeroo hojjettu garaa bal'aa qabaatta. Ilaaltee dhiista. Ani obboloota Harargee baay'een qaba. Baay'ee kana siin jechuu hin danda'u. Kan naa bilbilan, kan na gaafatan, torbeen eessa jirta kan jedhan namoota baay'een qaban. Amantaa hundarraa fira baay'een qaba. Firoottan koo sana irratti hin xiyyeeffadha. Warra na jaallatan irratti hin xiyyeeffadha malee namni callisee dhuma ka'ee karatti qaawwa hawaasaaf yeroo hojjettu immoo dirqamadha waan ta'eessatti dubbatamuunsaa dirqamadha. Anaallee hamaayyuu hin jenne maaf baateen dubbattu argiteetta yoo ta'e iddoo rukutame argitaniitti yoo ta'e maaf hin dubbattudha. Egaa nama galgala sa'aatii 5tti du'ee jedhamee hamma yoomi maaliif amma sa'aatii 5 walakkaatti turfame maaf dhokkate jedhee feesbuukii irratti kan gaafachaa ture anadha. Si galee kanaa ol garuu nan gaafadha malee deebii kennuu hin danda'u. Saaxinii raffee bakkeessaa laalee immoo saanduqa kana bakkeessaa isa sharaan itti marame duwwaa laalee immoo keessa isaa yookaan haaduudhaan waraaname yookaan wasfeedhaan waraaname yookaan cuubeedhaan waraaname yookaan shugguxiin dhaame jechuuf immoo hin arga jedheera sila dubbadheera waaqni hin arga jedheera sobuu hin danda'an. Never sobuu danda'u. Kanaaf Aleeksoo koo maamee guyyaa kan biraa moo waan fannu godhuun teenyee moo haasofne. Naasofnaa. Baay'ee kumsaa keenya. Nagaan naa bulaa. Ani ba'uu godha Aleeksoo. Nagaan bulee. Halkan gaarii sifa ta'u kumsaa. Ulfaatu galatoomii. Walitti deebiin. Yeroo gaarii. Baay'ee. Itti muree Aleeksoo dubbatu. Egaa akkasii. Amma kana tasgabbaa'ee akkasiin kabajaa hawaasaa fi nama gaaffii gaafatuuf yaada qabus faaf bilisaan ibsuusaati kabaja guddaatu malaa fi walumaa galatti nan jechuu barbaadu gurbaan lataa kan jedhamu as jala jira yoo ta'e maybii na dhaggeeffachuu danda'a. Isatu bilbilee na kaasee ribaallee xiqqoo dadhabee hojii wayii deemee tanganamaan deebi'ee rafe. Anis akkuma nama tokkotti anas irratti dhaga'een tureenna wanti jiru gaafa waan hin eegne tokko dhageessu baay'ee bita si gala. Wanta qabdu wanta kaastu uffata uffattullee akkaataatti uffattullee wal sirkaadha. Miira jeeqame sanaanan manaa ba'e ijoolleen mana turan illee siistariin koofaa wanta nyaatamu maal dhiyeessanii ta'anii na eegaa turan dhiiseen deemite. Gaafan deemu kallattiidhaanii qalbiin koo eessa ture bakka hoteelaa sana ture. Akkamitti hoteelli namni tokko keessatti du'e tokko reeffisaa keessaa argame tokko herreega kamiin banaa taa'uu danda'a wanta jedhu. Kan natti dhiyoo jiru sa'aatii sanatti. An reeffi ganaa qorannoon isaa yoo waan jedhuun quba qaban ture. Achi deemee gaafan achi deemuudhaaf ka'u maalii yaadaa ture sammuu koo keessatti Oromoo yoo natti marsee miidiyaarra wanti jiru wanta ati miidiyaarra argituuf wanti ati tilmaamtu jira. Hoteela sanatti marsee akkamitti du'e haqa isaa nuu baasaa nuuf bahuu qaba jedhee qaama seeraa gaafataa jira. Yoo na bakka Oromoon achi guutee jira dheeroon deemu simbirri hin jirtu. Simbirri hoteelli banaan intala tokko san soolaa baattee natti dhufte hoteela keessa galee jechuudha. Sireen jiraa jennaan jiraa. Gatii isaan gaafadha itti himte. Wantas ture maalidha ganama kanaa naannoo sanaan qabateen girgirrii jira naan jedhanii ijoolleen hin jedheen sobe. Homtuun jiru jetti. Homtuun jiru konkolaataan poolisii fa'aa asin turree paatrooliin hin turre.
Aboo kana caalaa jiru kun hojjedha bakka biddeen nyaachuun barbaada beeksisaban jiraachisa. Anca kaccaqanii itti yoo ta'e ol galtee namicha furdaa wayitii wajjin dhaabbattee haasaa jirtiin ol deebi'ee uffatan qabadhee baajaajii keessa ture. Jijjiirradheen baajaajii aan kontiraataan deemsii galee. Ani akka warra har'a Aleeksi faan akkasitti akkasaa hordofaan jira hamman danda'utti gaafachaa jira at least. Akka warra har'a na gaafachaa jiranii mana keessa taa'anii riippi jedhee callisee qoosaa biraatti darbuu nan danda'a. Garuu mucaa kanaa wajjin guyyaa tokko isaa ta'u guyyaa lama nyaadhee argeera. Wajjin haasa'ee wajjin taphadhee waa'ee hojii waa'ee aartii wajjin yaada wal jijjiirree hin beekaa. Garraamummaa isaa eenyummaa isaa hin beekaa waan ta'eedhaafi. Namummaan koo na dirqisiisnaanin hojii nan guyyaa guyyaadhaan hojjetu dhiisee deema. Of jajuudhaaf miti ammas. Inni lafa dhugaa jira. Dhugaan isaa Rabbiin harka jira. Gaafaati duutu namni sii boo'u baay'eedha. Namni gadi bahee boolla sii qotu baay'eedha. Inni gaafa ati dhukkubsattu paaraastaamolii birrii 20 naa bitii gaafati jettuun birrii 20 baasee siin binne gaafa ati duutu reeffa ati ittiin awwaalamtu yookaan uffata ati ittiin maramtee awwaalamtu isa qaalii isa gatiin isaa guddaa barbaadeessi. Siigalee. Gaafa ati lubbuun jirtu kan waan tokko qoricha mataa boogusii bituu hin dandeenye. Nutis ani gandaan walitti hin dhiyaannu, amantiidhaan walitti hin dhiyaannu, hojiidhaan walii wajjin hojjennu. Garuu oromummaatu walitti nu fide. Amma hin danda'utti immoo dhugaa mucaa kanaa eessa ga'e jedhee at least hoteelli sun erga an deeme namichi sun na ildiimaa ture baay'ee. Jalaan bade malee jechuudha ofii gootiif. Ergasiis odeeffannoo sana erga hawaasa bira ga'e hawaasni waliin ga'e miidiyaa kanarra deebi'ee cufame. Hin cufame erga cufame illee hin teenye nan deeme. Maaltu jira? Qorannoon hoteela kanarraa argame maaltu jira? Odeeffannoon jiru jira jedhee poolisii gaafanna. Odeeffannoon akka kanaa sitti hin himamu. Callisee nama kanarraa deemee dhufee eenyummaan kee kan hin beekamnetti ati diina isaa taatee fira isaa taatee wanti beekamu hin jiru waan ta'eedhaaf namni sitti himu hin jiru. Adeemsa mataa isaa qaba. Qaama isa hordofutu jira waan ta'eedhaaf wanti beekamu hin jiru. Eessa qaamni isa hordofaa jiru waajjirri poolisii bakka kanaatti. Nan deeme achi. Deemee maaliin gaafadhee intalli qabamte kun eenyudha? Maalidha odeeffannoo isin kennite? At least wanta jiru kana hordofnee illee dhugaa isaa amma tokko tarii kana taalaata jennee illee akka taragaagaanuuf maalidha jennaan. Ati maal isaati? Ani riyaaduma isaati. Miidiyaan warratti wal. Akkasii kan gaafachuu danda'u maatiidha. Haadha isaa, abbaa isaa, obboleessa isaa. Dhiiga nama walirraa qabu duwwaadha. Ati nama ashaangulliitii boochuu asirra argina. Ijoollee ashaangulliitii boochuu argina. Warreen kee ergaa jiraati. Ashaangulliitii boochuu argina. Ashaangulliitii kana sun humna qabaadha miidiyaa irraan balleessa. Wallee ashaangulliitii boochuu bara. Inni erginaa si komanti jalatti. Sittan dheeresse gabaabsee wanta dubbachuu barbaadu. No, warreen kee natti agarsiisaa jira. Dhugaa mucaa kanaa namni hordofuu danda'u tokko jecha intalaa lama bilbila isaa keessaa ragaa argame 3 qorannoo hospitaalaa 4 hoteelli inni keessa bule ashaaraan fuudhameera yoo ta'e kaameeraa keessaa ragaan fuudhamee jiru yoo jiraate ragaa kana kan itti kennamuu danda'u maatii qofatti. Kanarraa kan hafe maatiin fagoo jiru amma Finfinnee miti kan jarri jiran Wallagga Lixaatii kiiloomeetira 700 olii jennaan. Dhufanii bakka bu'ummaa abukaatoo kaatanii bakka bu'ummaa seeraa abukaatoo isaan bakka buufatan sanaan ala ergaadhaan wanti himamu hin jiru. Karaarraa deemtee dhuftee waan akka kanaa deebitee akka hin gaafanne. Adeemsa seeraa qaba waan ta'eedhaaf akka miidiyaa irraa sana miti namichis feesbuukii qabatee hin beeku. Miidiyaa irraa asuma gaafattee asumatti ol baatee haasoftu sana miti. Hojiin seeraa adeemsa qaba. Dhimmi kun dhimma lubbuuti. Jennaanan kana booda deebitee hin gaafatanii jennaanan dhiisee callisee wanta jiru nu hordofna gama maatiitiin maatiin gadda jiran irraa dandamatanii achi booda dhugaa mucaa kootii eessa ga'e jedhanii gaafa gaafatan immoo maatii wajjin hin deemnee akka obboleessaatti waliin gaafanna jedheetan dhiisee ergasii booda maaltu haasaaba? Odeeffannoonan amman dhugaan beekuun dubbachaa turan. Jarri kun bitamaniitu, ijaaramaniitu,
qarsiidhaan maaloo ta'aniitu maammee ati na beekta akka dhuunfaatti na jajjisiin hin jedhu namni biraas na beeka. Guyyaa tokko namni dhuunfaa na bitatee hin beeku gareedhaan namni na bitatee hin beeku. Dafqa mataa kootiitii nan jiraadha. Garuu immoo soraan nama hamaatti yaadamti. Namni hin beekne illee hin beeka jechuudha. Gaafa dhugaa mucaa kanaa bahu wal taajjabuudhaaf sirra. Homaan dubbanneen sanaa wal qabate wanta baay'eetu deemaa jira. Warri bilbila hin beekamneen bilbileena doorsisaa jiran illee warra miidiyaa irratti haasa'an sana waa'ee. Fiigalee du'as yoo ta'e bira geenyee nu tuqee nu bira gahee deebi'ee beekna waan ta'eef. Jireenyi nu jiraataa jirus jireenya sadarkaa olaanaa gamoo ijaarree qabeenya baay'ee horannee jiraataa jirru miti. Wanta nu badachuu hin qabu. Wanta baay'ee hawwinuuf saspeensi taanuuf hin qabu. Kanaaf akka dhaamsaatti wanta hin qabu dhugaan soraa inni haqni isaa tokkoffaa irratti rabbiin bira jira. Rabbi immoo haqan dhoksu. Lammata immoo haqa isaa kana barbaaduudhaaf kan itti gaafatamummaa qabu dhibbaa dhibbatti maatii isaa obboleeyyan isaati. Kana malee hin danda'amu jedhameera. Odeeffannoonis hin argamu jedhame. Akka hariirootti immoo soraadhaa wajjin anaaleeksi. Maammee sadeen gadda biyyaan baatii dhufeen wajjin caalaa walitti simu. Mana waliis hin dhaqna innis mana koon dhufa anis mana isaan hin dhaqa. Soraa garuu eessa akka inni jiraatu illee hin beeku. Hariiroon keenya amma kana miti jechuudha. Gaafuma barbaannu wal argina malee. Ijoolleen Finfinnee keessa jirtanu dhaamsan isiniif qabu maanni. Maammee isin ilaallata, nama biraas ni ilaallata, nama baadiyyaarraa dhufus ni ilaallata. Diinni Oromoo baay'eedha. Sabni biraan Oromoo akkamitti ilaala beeku? Seete. Akka waan tokko hin beekne gowwaaraatu itti ilaala. Gaafa Finfinnee keessatti argatu. Harka caalaa bilbila harkaa saamuu kiisii isaa galuu kan inni barbaadu Oromoo keessatti. Afaan Oromoo gaafate dubbataa deemtu kun baadiyyaadhaa kifilaa gariidhaa dhufa jedhe. Inni si saamuu barbaadu, inni kiisii si galuu barbaadu immoo wanta barbaadu haa argatus argachuudhaafis haa ta'u lubbuu kee baasuu irraa duubatti hin jiru. Dheengadduma kana erguma soraan du'eeti intala tokkotu cidhaaf dhufte Dambidoolloodha. Cidha obboleettii isheetiif dhuftee waan tokko bituudhaaf jamoo deemti. Addabaabaayyaa Haacaaluu irratti baajaajii keessa galte isheen. Nama lama jira baajaajii keessa. Akka tasaafaariitti taa'e. Nama sadaffaa ishee galchan. Lamaan sun iyyuu hattuudha. In galte sadaffaa gaafa galtu bilbila fidii qarshii fidii jedhan. Intalli nama callistee harka kennitu wayii miti. Wallaansoo waliin qabanii. Dhiiraadha jarri lamaanuu warra fufurdaadha. Iseen jara dhiisteetu utaaltee shufeerii qabattee morma isaa micciirtee baajaajiin kufe. Iseen kan isheen deemtu jamoo ture. Jarri eessa geessu gara nookii gara kenteeriitti naannessanii fidan jechuudha. Eessatti kufu? Bakka hojii kooti beektamaam. Naannoo sanatti kufanii baajaajiin kufee jarri sun lamaan baajaajii ol kaasanii fuudhanii deeman. Intalli sun operaasiyoonii taate miilli isii kun operaasiyoonii ta'e qarshii 60,000 baasee naan jette dheengadda dhaqee gaafanna. Sigaleera. Namni qabeenya kee barbaadu, namni maal kee eenyummaa kee jibbu baay'eedha as keessatti diinni Oromoo. Wanti as keessa deemu inni kaan si saamuudha. Inni kaan eenyummaa kee jibbaadha. Inni kaan inaaffaa keeti. Kan sitti duudu baay'eedha. Kanaaf wal quba qabaadhaa. Keessumaa namoonni baay'een maammee atis rakkina qabda. Yeroo baay'ee argeen beeka waan ta'e. Bilbila cufatanii achumaan hafuu amala akkasii bilbila nama jalaa kaasuu dhiisuu bakka jirtanitti hima qooyidama akkanaa wajjinan jira. Afachuu boodan sii deebisaa jettanii nagummaa keessan namatti himuu bakka deemtanu namoota wajjin ooltan wal beeksisaa deemuu dirqamadha. Dabareen keessan jechaa jiru. Garuu dabareen keenya ta'uu danda'a. Nurra darbee garuu dhaloota biraa akka hin geenye. Dhaamsa dhaamuu fi qabnaa walii yaafadhaa. Ba'aaf gala keessan tolfadhaa. Akkaataatti deemtan tolfadhaa. Rabbi nama eeguu Finfinnee keessatti of eeguu rakkisaadha. Akkasin isiniin jira jedhaa
wanta baay'ee wanta dubbatamu jira, wanta hunda asirratti hin dubbatamu. Ulfaadhaa hundi keessan. Abshiran eegsoo wanti jechuu barbaadu waan kana jechuudhaatti akka ilma Oromoo tokkootti waan gochuu dandeessu jechuudha. Waan humni kee godhu yaallawni eessatti fugna ibbaalam jettu warri suni namni waan qabu kenne doqnan jedhamu. Humni kee waan danda'u obboleessa kana jechuudha. Miira sitti dhagaame akka ilma Oromoo qaamaan beektutti beekuu baattus ilma Oromoo ta'eeti erga jedhee dirqama Oromummaa qabda waan ta'eef gama keetiin waan gochuu qabdu gochuun dhugatti waan si galatoonfachiisu qabudha. Namoonni immoo akkuma hubachaa jirtu namni keenya osoo afaan asirra jettu lakkii afaan kee asii miti iddoo funyaaniif jedhee kee gara sitti fiigaa keessattuu dhaloonni miidiyaarra jiru kuni waan hin beekne biyya hin beekne lafa hin beekne qilleensa hin beekne irraa dubbata. Biyya jiru lafa jiru qilleensa jiru keessa dhiisee jechuudha. Wantoota miidiyaa irratti deebii siif dhufan dubbeefi yookaan rispoonni siif dhufan karaa keessaa ta'u karaa koomentii jechuudha. Sanaaf wanti haamilee waan ati gootetti akka ati deebitee qaanfattu yookaan akka ati deebitee sitti dhagaamu wantoota akkasii sanarraa of fageesse yeroo kamiyyuu yoo ta'e jedhee yeroo waan gaarii tokko gootu negatiiviin 11 akka dudduubarra sitti dhufuu danda'u hubachuu danda'uudha qabda nama miidiyaati waan taateef jechuudha. Kanaaf hanga dandeessaniin of eeggannoo gochaa jechuudha. Infoormeeshinii jiru kana ammoo kallattii barbaachisaa ta'een akka obboleessa keenyaa kun hanga bahee jirutti obboleessa isaa sana jechuudha obboleessa soraa jechuudha innis waan jiru danuunis waan jiru qoqqoratamee jechuudha hawaasaaf hanga karaa qorattoota yakka yookaan poolisiidhaan ifa ta'utti infoormeeshinii jiru kana jechuudha akka hordoftananis akka ilma Oromoo tokkotti dhaamsanas isinii dabarsuuf fadhaadha. Rooberaan obboleessi keenya yoo yaada xumurarratti kan qabaatu ta'e xumuraa asumaan hin gola bakana. Rooberaan irra qabadhu. Yaadi baay'een keera. Ani lamma kanatti yaadanii itti dabaluu yoon qabaachuu baadhayyuu anis miira natti dhaga'ameen ibsadha. Wanti baay'ee wanti haasa'amu qabu hundumtuu haasa'ameera. Akka dinqisiifataa fi jaallataa Sooraa tokkotti gadda guddaadha kan natti dhaga'ame. An Sooraa qaamaan hin beekun ture. Dinqisaan hiriyaa godha. Isa bukkeen dhufa ture yeroo baay'ee muuziqaa qindeeffachuu guyyaa 3-4 dhufeera dinqoo bukkee. Akka tasaa ta'ee gaafa hin jirredha kan inni dhufe. Garuu wanti amma ammaatti ija koo duraa deemuu didee yeroo hundaa na jeequ guyyaa Sooraan galgala wareegamu kana sa'a 11tti naannoo Jamootti argeenii ture. Waan si dhibu qodaa wayii biteen konkolaataadhaan deemaa ture. Sooraan obboleessa isaadha jedhamu mucaan sun yoo hiriyaa isaa ta'e hin beeku isa faana fuuldura koo deemaa kolfaanatti dhufe. Sooraan qaamaan nan beeku anis qaamaan isa hin beeku garuu TikTok irratti baay'een isa hordofaa koomedii isaa baay'een dhaggeeffadha baay'een ilaala. Kilaaksitti godheen harka ol kaaseef. Gaafan harka ol kaasuuf akka nama na beekutti innillee harka natti kaasee na dubbise. Naannee dhaabbatee natti haasa'uuf ture an jarjaraa waan hin tureef akkanumatti harka kaaseefiin dubbisee bira darbe. Galgala sana FB onlaayinii seennee akkanumaan rafee ganama karaan deeman ture gara Tullu Boolloon deeme guyyaa guutuu onlaayinii seennee sa'aatii 7tti Tullu Boolloo ga'ee laaqana nyaachuudhaaf gaafani feesbuukii banu laaqana nyaachuuf taa'ee gaafan feesbuukii banu hundumtu poosti godheera. Yaadi sa'a 11tti dubbisee darbee ganama hin du'ee isaa gaafan dhaga'u maal qabee maal akka hin gadhiisus nan wallaale miira bakka maal jedhe akkasitti mun beeku. Dinqisaatti gaafan bilbilu dinqoon hin boo'a. Dinqoo dhugumaa maanni wanta akkasii anuun beeku roobaa koo kun akkas. Amma ammaatti ija koo duraa baduu hin dandeenye baay'ee gadda hamaadha hunduma keenyaaf iyyuu Waaqayyo dhugaa isaa haa baasu. Haqni isaa Rabbii bira jira Rabbii hundumaa hin argaa. Garuu duuti Sooraa waan baay'ee yaada baay'ee nutti fideera waan baay'ee sirraa baranna jedhee yaada maaliif wal quba hin qabnu baay'inaan ijoolleen aartii keessa jiran wal quba hin qabanii waliin iyyafatanii Aleksi waan baay'ee jedheera. Eenyu bira akka oole eenyu wajjin akka nyaate eenyu wajjin akka dhuge namni tokkoon keenya sa'aatii wal bira jirru qofatti wal ho'isnarraa kan hafe walirraa adda baanee hundumtuu laayifii mataa keenya jiraanna malee namni wal yaadatu hin jiru. Biliis wal quba qabaadha. Biliis wal qubaa qabaan eenyu akka bira oole eenyu wajjin akka nyaate wal gaafadhaa maaloo. Baay'ee nama sodaachisaa.
Duuti sooraa sodaa guddaan itti uumamna akka dhuunfaa gootti dhugaa rabbiiti. Eenyu wajjin akkan deemu, eenyu wajjin akkan jiraachuu qabu na sodaachise. Maaliif nama amma gartee amma dhabdu beekan baay'ee cima. Inkwaan nama akka sooraa jaallatamu kana mitiiti eenyuun iyyuu yoo ta'e baay'ee ulfaataadha. Kanaaf dhugaa isaa irratti namni kamiyyuu namoonni itti dhiyeenyaan sooraa wajjiniin kanaan dura waan baay'ee dabarsitan miirri kun akkam akkasitti cimu tilmaamuun natti ulfaatu baay'ee cima. Warri guyyaa tokko agarre yoo amma makkaan keessa kootti miidhametu beeka. Kanaaf warri dhugaa sooraa barbaaduudhaaf ifaajaa jirtan rabbi ammallee sin faanaa ta'u. Rabbi sinaa eegu dhugaa tokko isheetoon irraan dabsiin otoottiin irraan hirrisiin otoottiin dabalin wanta jiru nunillee Alexa fa'aa wajjin already naannoo tokko jirra garuu waliin beeknu walii yaafannee dhugaa jiru kana wajjiniin barbaaduudhaaf wanta kamiin iyyuu sin cina jirra. Adaraa immoo wal jabeeffadhaa wal quba qabaadhaan jedha. Sakaan immoo qaamaa wal agarree haasoof namaan meeqoo ulfaadhaa hundi keessanuu naa jiraadhaan jedha. Ayyee Rooberaa keenya ulfaadhu galatoomii joote daqiiqaa tokkoon caalchisin please. Maame baatiriin irratti cufu immoo Ayyee Aleexo kan gaariidha. asuma Rooberaa yaada tokkotti akkatti nu dabalu yoo nu eeyyamtee fi waa'ee hojii isaa dinqiisaa bira kan jiru jira. Dhimma sanaan wal qabatee namoonni baruu barbaadan yoo jiraate Roob waan quba qabda sumaatti dabaliiti. Hojiin jira dinqoo bira hojii lama jira. Hojiin tokko already xumurameera. Maqaa last dhumeera finally seenamee mixitee wanti hundumtu xumurameera. Hojiin tokko saampiladha. Gaddalee waan baay'ee isaa ture dinqoo faana atis kompleksii kee ture beektaa Aleexo. Kana walitti dhiyeenyaan walitti dhufnee wanta haasa'uu dandeenyudha. Dhugaan beeku dinqoo bira hojii lama qaba sooraan. Inni tokko already dhumaadha. Finally galameera masterii ta'eera mixiteera. Inni tokko immoo saampiladha. Isa kana akkamitti akka xumuruu dandeenyu already akka aadaa Oromootti shanan yookaan immoo amma salganni bahutti waan akkasii haasa'uun iyyuu sirrii hin turre garuu erga wanti sun poosti ta'e immoo jennee haasofneetu maatiin adeebi'anii maatiin obboleessi gaafa Finfinneetti deebi'u maatii waamnee istuudiyootti dhaggeeffachiisnee hojii sana maatiin dhaga'uu dhiisuu danda'u. Hiriyoota isaatu beeka malee maatiin beekuu dhiisuu danda'u waan ta'eef gaafa kana hacees dinqoo biratti isteeppiin itti hojjetame waan hin beekuuf jechuudha. Saampiloota dinqoo bukkee turan maatiin dhufanii dhaggeeffatanii bifa kamiin hojjetamee xumuramuu akka danda'u mari'atameetudha. Erga gaddarraa deebi'amee booddee jechuudha. Kun isteeppiin isaa booda irratti waan ta'eef badhaasa sanatti kaasuun barbaaduun ture garuu dhugaan jiru akka baramuufidha. Anis wanta sana isteeppii sana waan hin beekuuf dinqiisaa wajjin isaatii dheeraa sobneerra. Wanta jechuu barbaadee fi maammeenis asumaanii akkuma har'aa yaada kana walitti dhufnee mari'annee hojii inni hojjete kana amma soraa dhabneerra biyyiin itti salphatu haqa isaa rabbaa baasu maatii fi fira hundaaf jajjabinaa kennu. Garuu hojiin isaa kun hawaasa bira akka ga'uu fi wanti nurraa eegamu jira. Karaa akkuma kan haceessan karaa xiqqoo onnee maatii isaallee amma tokko yaaluu danda'uuni